وقاري سيتي أجمل بيبقى قاعدة أستاذ لو في سجن على كتاب قال يعني ودانيا كوجتنا tapi nama surprise resu nanti gadini malah ni jaca kana jete ma fase tinggal di mana أنا تنارين قاعد ha sete ko blago berbade abar nandun tuh Hai shamar kafuna kam jirtu daawattu tahoddu tataddalutu bakkam jirtan naga keessani ani naga kooti galata waaqayyo like subscribe jabisa sinin jada sinirra banne jirra kana booda immoo hin bannu badu seden abdi qawa sinin jada ara asasinitti baay'eesu ar'a maaliifin isetani pirankii xiqqoo tokko qabaadhe sinin dhufee innis maalidha ennaa kaabbaratti pirankii hojjechuufiin dhufee sinin jedha innis maali silkii mucaariyaa kiyyaa tokkotti dawwalee akka nama ishee amatutti ishiin nama gaarii hin taanetti haasa'a jechuudha yaani yeroo ishiin halaa dhuftutti innaa sana maaltu akka itti dhaga'amu maal akkanaan jettu barbaadanii asumaan immoo nuti yoo wal lollee takkaariyaa keenyatti dabarsine walimanne ishiin nama akkasiitii ishiin nama akkanaatti jennee takka walimanne hin beeknu namni gidduu keenya galee hin beeknu yoo ana biras rakkoon jiraate ani ishee gaafadheen rakkoo sana nutumti wal dubbanne hiikna ana biras yoo ta'e ishiin malee nuti dabarsine hiriyoota keenyatti amala keenya keessatti hin jiru waan akkana amma warra silaa walitti dhufnee waliin hojii jalqabne kanatti jechuudha har'a ammoo garuu ennaashin halaa ola seentu kaabbaan nama gaarii miti kaabbaan akkas baqa maalin jedha akka miidiyaa gubbaatti nu ilaaltu miti suura keenya na uffatanii tokko uffannee suura kaanii poost goonu kanaa miti waan gammachuu qabu fakkaadhu kanaa miti naan jedhe obbolee mana godina kiyya kanatti haasa'a jechuudha yeroo sana isheen immoo maal akka itti dhaga'amu jedhe sinin jedha maaliif as keessatti nuti waan wal lolle tokko nutumti dubbannee yoo hiikne malee nama akkasuma waamneedha wanti fayyadu hin jiru waan ta'eef ishiin immoo ana bira darbitee namatti akkamitti akkas jettaa yoo mana akkas godhee jetti maal akka ishiin jettu bakka raashin ishii ilaalu waan hin barbaadeefidha sinin jedha innaan gadhumatti na waliin tura pirankii kun gadhuma daawwattoota keenya ishee jarri waamaniitu gadi buutee jirti damma ishiin dhuftutti jedheen nu hordofa alo oh ishi bakka isan sin jedhe nama hojjannaa jedheni bara jira akkamatti naguma miti sirritti bakka amma viidiyoo irra jirta amma ashi bakka amma gadi baatee jirti ni jarri waamaniitu waa'ee ishee asinanii مش بقى أنا بقرن بنانا ما لو لسه في أسجزت إيش وايش كابو فانا كمي ما تكسول تيجرتو نقافيت مين واي كابانا نقافتي مي أبو ما كابان كوبان وقانا أرسل جرتين نوغاري ستي ما كابان يوبران كو كابو بعدين جات أبغى إنا مغاري فكرتي متي akkas fakkaatti garuu dhugumaanitti bakka jechuun akka naan miidiyaa irratti suura adda addaa kaanii poosti goonu miti ni dhugaa baay'ee jechuun akka naa kolfitoo san taana mallishi baay'ee badaadhaani maaliif namni daa bakka daa kubbara hojjenna garane daa namni daa makara amma bakka amma suura irraan gochuudhaan kun ilaalu kun baay'ee nama gaarii tokkoon ishiisaa yoo daa kabbanna bakka akka أنا ما كستشيني بقولي بعدين أنا شجارة أجران بيبقى أكاسا كم تك أنا بيبقى كم تك كستاتيرو وكانوا تني داني بقى يرون جرار فوجس بقى وجه كانشي نارتي درجة قلفتي بقى وان مرة درجة قلفتي بقى وان مرة بتوشم
gaariidha kun immoo gaariin goone kaabbanuma akkas gochuun shimmaan iddoo akkamitti hin akkas taate akkamitti akkas ta'uu dandeesse yeroo. Yaa namni ko bare betta tokko miti gaafa tokko ni kolfaa sinsinnaa midhase shinuuga akka koo miti. Ayi fedha amala akkanaa qabdi ani duratti ni kaabbaa bakka si irraa amala gaarii qabdu jedhee baay'ee tokko na ishee jaaladha isheedha. Garuu irraa kaasee dandee akkamitti akkasiiti isheen taate. Qoy malee bisansi daawwala. Maal jechuudha? Maali si amadde kottaa inni. Isa teessuma garuu kaabbaanii maalidha jecha jirtaanii kaabbaa ta'uu arge garuu kaabbaanii maalii akkasiidha maanni jechuudha na biratti namachaa jirtan jechuun dammi faana haasawaa waadhu sanni natti malakkatu garuu kaabbaa jechaa jirtaanii kaabbaa maal taate moo sila gisa hunda akkatti na hamattaa ana dubaachuu. Akkasitti si amansiisan ta'in ishiin akkamitti nagaa gaafatte amaluma kee. Ishiin akkamii miti bara dhaggeeffachaa ture bara asitti waan ati jechaa turte jechuudhaan jechuun maal inni nagaan ture waan ta'eef wanti ishiitti akkasitti kaabbaa nama gaarii maaltu jiran. Maal sobaadha naannoo yaani hojiidhaa dhufu hojiin irratti dalga galfatti namni jedhanitti maal jechaa turte minna maaltu wanta akkas nama jechiisu. Taadee sanatti muu qabda malee maaltu ishiitti muu si gaachire. Pak amalan fatuun qabnu namatti mana qaba malatti qabu. Amalan qabu ko anatti himtee tan ibsirratti haasofnee sirreessina malee dabarsitee nama biraatitti immoo bu'aan qabu miknaatum namni sun maasii godhasiif. Rakkina anarjii jidduu jiru anaafsitti hiikaa jira miti. Sirriidhaan namaafisitu hiikaa jira garuu jechuun namni ani fati waa waliin jiruuf jirti maamun jedhan gaafachuu danda'u anuma. Egaa haa ta'u malee waan sittaarra jiruuf keessa gosaaniitti yoo madde narraa bahanii. Keessa isaaniitti maddu garuu rakkoo jiru wanta narraa sitti hin tolu yookaan immoo wanta ani balleesse tokko osoo ta'e immoo kaabawwan akkanaa sirrii miti waan akkana maaf akkas ta'e maaliif duris akkasitti sirreessaa dhufne waan ta'eef jechuudha malee isa darbitee nama biraatitti immoo odunatti nimee duratti ana duuba yeroo hundumaa akkanumatti gizan hin jire na duuba haasofta jechuudha yoo walitti bu'u. Kazaan immoo deebitee na wajjin immoo akka namatti naasofnetti na wajjin mari'atta jechuudha. Ani akkasiif yoo san ta'in jechuun akkuma tasaa na gaafannaan ati yoom dhufteen? Ani yoom isaa dhufu baadhu garuu an nagaan ture waan ati jechaa turte jechuudha maaliif. Qaasa dhuftee? Dhufiisa kiyya maalatti gatte garuu maaliif maqaa kiyya nama biraatti maaf na hamattaa gaaffii asi gaafatu na deebisu. Moo wanti na balleessee yoo jiraate ifama garuu waan na balleessanii yoo ta'e immoo anatti himtee taaniif si walii furra malee akka duriittoo ta'e akka dursi beekuttoo ta'e jechuudha. Sirriidha garuu walitti himnetu waliin hiikaa ture dura ala nama bakka hona kootee ol taana naan dhibbadde kaafne. Afuura keetee jechuun humna keetee olis ta'uu koo natti himtee waan ani balleessisan waan akkanaa sirrii miti waan akkanaa kana sirreesse waan akkanaa immoo waan hojjettee jechuun namni godda nyaata bal'ame tokko wal gorsaa waan fafeera wal deebisa malee akkanatti dabarsanii na biratti kaabban akkasiidha maaliif amala hin qabnes jechaa jirta waan ta'eef jechuudha. Kuni maqaa kiyya na balleessaa jirta jechuudha. Keessaa mallaatti hin qabne maal? Maqaa kiyya na balleessaa jirta jechuudha. Anaafaa haadhu isaa dhiisuus garuu maqaa kiyya na balleessitee jirtaan. Maal wajjin irratti dalga galfatta sobaa? Garuu ani gini waa'ee kiyya dabarsitee nama biraatti haasoftarii tasuma yaaduun beeku gini erga daseedha itti fufii gini ani goddanyaa koo jettee na dhaabbatii maaliif namni goddanyaa tabaaname tokko fafee irrattis gaarii irrattis waliin waan jedheeti malee gizee gaarii waliin mari'atanii gizee fafee immoo wal duuba deebi'anii wal hamutan mitiini. Amala kee kana sirreessitaa? Isa ammaa sirreessu baadhee koo amma bakka falas nama biraatti itti jirta miti namni sulfaa sirreessu qaba. Jechuun ani bari namni akkamii nama waliigaltee qabdanii namni jennaan ani akkas jedheen hin bara. Si jemme namni waliigaltee qabda yoo si gaafate namaan waliigaltee qabna jettee maaliif fafee keenya ala baasuun qabduuni fafee keenya kan waliinii qo'anumaaf si. Ani aballeechis haadhiisuus garuu wanna fafee keenyas ta'e walitti maaliif namni kamiyyuu mana tokko keessa yeroo jiraatu walitti bu'agin rakkina walitti bu'isan immoo teechisee waliin haasa'e walii fura malee isa baasanii ebelutti akkasiidha kaabban akkasiidha akkanaadha. Amma gaajaalatu. Maaliif
gara qulqulluu kan immoo aanaa fi akka obboleetti keettoo narratti ta'e na biraatti namatti mukinaatu namni tokko obboleetti sana biraatti namatti bahe. Ana obboleetti sana biraatti nama ta'u sirriidha garuu Garan hiriyoota koo hundatti dubbadha yookiin baay'ee na aarsitee jirtaani. Ani himatu dhiistosi koo manatti fakkaatu garuu immoo namni tokko rakkoo nama jidduu jiru maaliif ani akka dur si beekutti haasa'aa jira malee akka narra si beekutti miti kan haasa'aa jiru. Dorootee fakkeenyaaf walitti hin buuna lola agas maraantii jedhamu osoo ta'uu baate lola hin jedhamti namni akka obboleetti namni wal lolu hin jira mana tokko keessatti jechuudha. Kun iddoo kamitti waan jiru garuu haa ta'u malee isa san immoo teenyee irratti mari'annee waan fafee ta'e irraa wal deebisneet waan gaariitti wal jabeessineet kanarra geenye malee anis si duuba bahee dubbadhee hin beeku ati see dubbatte dhagee hin beeku hin dubbatta jedhee si shakkee hin beeku garuu har'a immoo odumaan dhaga'u bura irratti akkas jechuun kee baay'ee na gaddeessee jiran. Ayi fakkaatama natti hin gaddinitu ani jechuun natti hin gaddinii maali jecha akkana jettee maaf asitti hin gaddineenii. Bakka bariin obsee na kota taanaan dubbadha gaara. Ikko bor maafiyyuu rakkina jiru tokko isaan matti madda malee kaabaa akkas goote akkana goote nan jedhe bakka. Amma natti naarin kaate. Haa isitti kufladhu sitti naaru. Natti aartee jettanii. Kun waan nama kofachiisu seete immoo ati gisee bakka nan jiratti maqaa koo kaastee nama hamattu. Akkasitti kofla barbaadde. Malah kas jecha tu. Wah, sama wana nana. Malah kas jecha tu tebas dagaan tu ya. Wana nana saya untuk pada geset. Daging Saya cufte pada nanti akan itu bana teh. Bana jera bari mana beka bana ni. Inde, malah ni anak saya temu anak cuma ada kayak cita phone. Malah tu. Daru, wang gari wana jadar. Maaliif yeroo tokko wanti dhokatanii akkasitti nama duuba hin jedhan guyyaa tokko ifa ba'a waan ta'eef yeroo hundumaa akka akkas godhuttis yaadaa jira kanamee. Ani bakka yeroo hundumaa dhuguma yennaa naannoo akkanuma bakka dhibee tokkotti. Yeroo hundumaa na duuba na boca qixaa jechuudha nama biraa wajjin. Asha ta'uun. Har'a akka tasaa ta'e argite malee yeroo hundaa akkanuma tasaa badhaadha. Taaduu deebitee maaliif akka na wajjin akka nama nagaa yookaan immoo akka nama intini jedhee rakkina keenya walii furanutti maaf deebitee natti na wajjin haasa'aa turte maaliif isaan na wajjin haasa'ute isaan wajjin maaf hin hiiku. Jechuun isaan waan hiikuu dandeenyeef malee nama. Egaa waan si jamma jalqabayyuu waan isaan hiikuu hin qabne isaanitti immoo qabdu. Si jamma darmoo nama kamiyyuu iddoo keenya keessa gaachuun qabdu. Ani koo bari jechuun yoon isaanitti yoo ati na aarsite yeroo baay'ee kan isaan dubbiseen isaanitti. Maasi godhare namoonni sun fakkeenyaaf. Homaa goone. Garuu macarashaara haasa'ee kan waliin mari'atee dogongora jirra ol deebisee wajjin jiraachaa jiru anaaf simoo nama biraati. Anumaas ni dhagaadha. Isaanittis immoo yeroo ni madde isaanis waan naan jedhan natti furan. Isaan immoo waan hin jedhu. Sitti furaa keessa deebiitti qabeetti qabattee kaabaa wajjiniin akkuma bakka nama kamiitii akkuma nama jaalatutti na wajjin jiraachaa turte jechuudha. Garuu ani keessa kootti qeemii qabadhee namti koo isaanitti. Qeemii qabattee maaliif si jamma namni nama duuba nama hamatu anaaf iddoo naa qabduun bakka maaliif akka nama kamiitiyyuu bakka antiin na itti waan ta'eef jechuudha. Lakki iddoo malee lakki anuma taaduu akka obboleetti koottis ilaalan guyyaa tokkos immoo taaduun kana goote taaduun kanaadha jedhee guyyaa tokko haasa'ee hin beekne. Mukaan nama kamniisitti dasaaruma hin jaalladhutiyyuu guyyaa tokko waa'ee keenya lola keenyatti hin beekne. Eenyumayyuu haa ta'u mukaan ishii maaliif nama kamirrayyuu ishii taana miti ishiitu nu taana nama kamirrayyuu ta'e jechuudha. Garuu ani ishumattiyyuu hin beeku maaliif wanti nu iddootti uumame anaaf si gidduudha ba'uu hin qabu waan ta'eef. Maaliif rakkoo isaa kan jiru anumaafsitu walloole anumaafsitu immoo deebi'ee irratti dubbatee hiika malee isa akkanatti baasanii alatti walwannoo jedhamitiin inni furmaatan ta'uun. Anaafsi amma addaan fageecha malee walitti sun nu siksine. Tokkoffaa amanamummaan asirraa qabu sirraa waan jedhee jiraani. Ani jechuun amma maal abdare amma bakka akkuma duritti jiraannan hin gani amma bakka natti naagannate. Jechuun ani akkati dhageessu na. Akkuma duritti jiraan amma si jammar bakka. Ani akkati dhufte argine baarsun jedhee na sa'aatu. Akka ani dhufus argitus arguu baattus bar na hamachuu qabdu na hamachaa jirta miti? Maalin jedhee iyyuu?
Isa cinkilaatii kee gaafadhu, sammuu kee gaafadhu waan jette. Maqaan maali? Hojii dhuma keessaan dubbadheen yeroo hundayyuu akkanumatti yoo tokkotti madhaan waan rakkate waan hin ta'e hundumaa abaru namni hundumtuu. Ani namaaf miti kanan jiraadhu sammuu kiyyaaf hin jiraadha malee namaaf miti kanan jiraadhu. Abbaa fe'ee bara dhiise maal nagalche kan beeku keessa ko'ana miti. Sodaadhaan jira. Ofuma kootii sodaadha akkamiin godha. Kaaba. Pirankii maal waan kana pirankii nama godhamu waan akkanaati maal jechuudhaan. Gam pirankiidhaan kunoo laali kaamera as duwwaan dhokseenii. Kaamera mataadhaan pirankiidhaan dhiifama naannuti. Pirankii maali pirankii na? Pirankiidha qoy dammetti dabalee dammeen timtini pirankiidha itti meetan pirankii jedhee irratti hojjannatee. Maal pirankii akkana? Pirankii jechuun dhugaadhuma keessatti nuti takkaas walamanni sun beeknu namattis dabarsee si hamadhee sun beeknu. Eekoo maaliif ani wanta takka dhageen beekne waan ta'eef akkana boodas intini jedhee saabeen beeku garuu as dhufee immoo wanni naan dhagaa wanna biraa. Maal jechuudhaan hin kun? Daawwattoota kiyyaa akkanatti kaabaa gurguraa jira har'a. Waan akkanatti pirankii nama godhama. Maal jechuudha? Para biyya baru naafiti maal kiyya baru? Biyya baru kanaan hiriyoota koondatti hodhan jedhe. Jechuun waan hin jedhu dhabeeni maali wanta takkaa eegeen beekne waan ta'eef jechuun harkaa baleen maal jechuudha? Sejauh berkabar kasih kisah itu? Kenapa aku no? Malah softi malah. Udah perangkat anu. Kalau jika harus mau tunjuk, begitu. Ani wanita ni gembe, ni wanita tak kaya gembe, ni nari fadde bergizi atau? Awak di mana aku tu? Baik, kubana tiada. Akka pirankii kanarraa akka barnoota fudhatan abdiin qaba. Maaliif dhuguma namni akkas waliin hojjennu walamachuu duuba deebi'anii walamachuun faayidaa akka hin qabne irratti hojjechuu barbaadeetanii ergaa asumaan dabarfachuu barbaadeetan pirankii kana yaadee sinin jedha. Maaliif waan nuti lamaan hiikuu qabnu riyaaf nuti dabarsee ishee himuu hin qabu. Dhugaadhas immoo guyyaa tokko hojii sinaan eegdeen beektu amala badaas hin qabdu. Nah, aku mama walin kolfine ta'an kanatti jiraan nama kolfi qaba. Nah, situ jadi. Ifa mana gote ka? Ifa mana gote? Dalam tejistini. Mana dua korani osumati jirtun bare. Isa yo kok dhufte itti rifatu barzi jechuutu mazana itti konfidansi teessee asooftini. Hundi amma kana mul'uun naqa. Beekuma barris anatu beekuma barris bana gate. Jechuun bariin bana ani cufee deemashiin bana gootee na eegdate. Beekuma asumaan ishee arguutaan ishiin nama gaariin takka miidhe. Nama waliin haasaa jirtu isin jedheetuma hasseenanii. Hasseenee wanti na. Subscribe nu godhaa isin jenna daawwattoota keenya ta'u jedhini. Nagaa gaafatetta? Xabbiqu. Eeggadha. Hojii naan eegdi fa'aannaan jedhu maaltu sitti dhagahame? Ndee dhugaa jechuun wanti naan godhee hin beekne sin jira na dammoo wanti naan hin yaadne maaliif inni hin yaadne kaminne nama biratti taasifnee beeknu amma har'a kana jechuudhaan maaliif rakkoon jidduu jiru namatu waliin taa'ee aara san qabbaneeffatee tanyee waliin hiiknee dogongora irraa wal deebisnee gaariitti wal gorsinee waliin jira malee waliin turre malee akkasii hiriyoota maalii jedhamu kan hin qabnu nu biraan jiru wanta akkasii. Biraan jiru wanta akkasii nu biraan jiru akkasitti nu eeginaan.